Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxeetti lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti godhame irratti salphina kan gonfate waraanni mootummaa olaantummaa waraanni bilisummaa Oromoo argateetti aaruun uummata nagaa irratti haleellaa qilleensarraa raawwachuun haaloo ba'aa akka jiruu fi lubbuu namoota hedduu galaafachuun ibsame. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa raadiyoonii Dirree Shaggar qaqqabee akka addeessutti lolli kun onkololeessa 19 bara 2022 aanaa Meettaa Walqixxee naannoo magaalaa Gooroo jedhamutti ganama bariirraa eegalee kan gaggeeffame yoo ta'u lola sanarratti waraana bilisummaa Oromoo injifannoo gonfachuun ibsameera. Kanumaanis waraanni mootummaa magaalaa Gooroo gadhiisee kan bahe yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo magaalittii to'achuu odeessi keenya addeesseera. Gama biraatiin odeessi jiraattota aanaa Meettaa Walqixxeerraa arganne akka mirkaneessutti waraanni mootummaa lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisee irratti injifatamuusaatti aaree galgala toora sa'aatii 11tti xiyyaara nama maleessaatiin yookaan diroonii uummata nagaa qilleensarraa haleelaa tureera. Lolichi kan gaggeeffame naannoo magaalaa Gooroo bakka addaa Kuruphee jedhamu qofatti ta'uu himanillee haleellaan qilleensarraa xiyyaara nama maleessa yookaan diroonii immoo Gandalilluu bakka lolli tokkollee hin jirretti uummata nagaa irratti raawwatamuu dubbatan. Haleellaa qilleensarraa xiyyaara nama maleessaan mootummaan uummata nagaa irratti raawwate kanaan jiraattonni lakkoofsi isaanii xiqqaa hin taane ajjeefamuu kan himan namni kun jaarsolii biyyaa dabalatee namoonni umurii sadarkaa adda addaa irratti argaman akka ajjeefaman dubbatan. Kunis waraana bilisummaa Oromoo haaloo bahuuf qofa gara jabummaa daangaa darbeen namoota nagaa akkasitti galaafachuu dubbatu. Manni fi qabeenyi uummataallee mancaafameera kan jedhan namni kun mootummaan qaama hidhatee dhiisee uummata harka duwwaa ajjeesuu isaatiin hammeenyummaa fi diinummaa isaa mirkaneeffateera jedhan. Hawwii Qajeelaatu qindeesse. Magaalaa Sulultaatti qaamoleen mootummaa barsiisaa Magarsaa Baqqalaa hidhan. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sulultaatti hidhattoonni mootummaa badii tokko malee barsiisaa Magarsaa Baqqalaa hidhuun ibsame. Namni magaalaa Sulultaa irraa odeessa kana raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodan akka jedhanitti onkololeessa 19 bara 2022 guyyaa roobii tikni mootummaa uffata siivilii uffatuu fi poolisoonni magaalichaa barsiisaa Magarsaa Baqqalaa bakka hojiitii ukkaamsuun hidhaniiru. Barsiisaan kun mana barumsaa Sulultaa sadarkaa lammaffaa keessa akka barsiisuu kan himan maddi keenya gama siyaasatiin miseensa adda bilisummaa Oromoo akka ture himan. Yeroo ammaa adda bilisummaa Oromoo sochii kamuu akka hin taasifne oggurri siyaasaa irra kaa'amee waan jiruuf hojiin siyaasaa dhaabichi hojjechaa jiru kan hin jirre ta'us eeranii waanuma duraan miseensa abaa'oo ta'uusaa beekaniif yoo ukkaamsan malee yakki biraan inni hojjete akka hin jirre himan. Bifuma wal fakkaatuun yeroo garaagaraatti armaan duras balleessaa tokko malee shakkii qofaan irra deddeebiin hidhaa fi hiikaa akka turanis hin dhoksine. Mana barumsaa keessaa qaamolee mootummaatiin butamee fudhatamu malee barsiisaa kana eessatti akka hidhan hanga yoonaatti odeeffannoon qabatamaan akka hin jirrellee himanii maatii fi hiriyoonni isaa hanga humna isaanii buufata poolisii magaalaa Sulultaa deemanii iyyaafachuuf yaalanis hanga gabaasti kun qindaa'utti argachuu akka hin dandeenye raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Sababa kanaanis maatiin yaaddoo hamaadhaan jeeqamaa jiraachuu maddi keenya ni dubbatu. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa mootummaa aangorra jiru tajaajilaa turan mootummicha ganuun waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun ibsame. Odeessi qabatamaan waraana bilisummaa Oromoo biraa raadiyoonii Dirree Shaggar qaqqabee akka agarsiisutti onkololeessa 17 fi 18 bara 2022 godina Qeellam Wallaggaa fi Shawaa Kaabaatti poolisoonni humna addaa Oromiyaa 3 mootummaa aangorra jiru ganuun waraana bilisummaa Oromootti dabalamaniiru. Miseensi poolisii humna addaa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa tokko aanaa Gidaamitti fedhii isaatiin hidhannoo guutuu waliin mootummaa aangorra jiru ganuun wabutti dabalamuun himameef qawwee AKM tokkoo fi rasaasa AKM 150 harka isaarra ture waliin wabutti makamuusaa maddi keenya ifoomseera. Miseensonni poolisii humna addaa Oromiyaa lama immoo godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsotti onkololeessa 18 bara 2022 kaampii waraana mootummaa magaalaa Tulluu Milkii keessaa miliqanii waraana bilisummaa Oromootti akka makamantu ibsame. Poolisoonni kunneen qawwee fi rasaasa dabalatee hidhannoo guutuu qabachuun fedhii isaaniitiin waraana bilisummaa Oromootti makamuun beekameera. Kutaalee Oromiyaa adda addaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'utti ilmaan Oromoo quuqama saba isaanii qaban sirnicha ganuun waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru kan jedhu miseensi waboo odeessa kana raadiyoonii Dirree Shaggar qoode tarkaanfiin akkasii daran jabaatee itti fufuu qaba jedha. Adeemsi kun mootummaa bilxiginnaatti dhibee ta'uun miseensota poolisii sabboonummaa fi quuqama qaban irratti to'annoo fi hordoffii cimsanii jiraachuu warreen waraana bilisummaa Oromootti makaman irraa odeeffachuus ibseera.
mootummaan Itoophiyaa humnoota Tigraay waliin mari'achuuf qophaa'uusaa beeksise. Walwaraansa Itoophiyaa keessatti mootummaa fi humna hidhattoota Tigraay waliin adeemsifamaa jiru furmaata itti gochuuf marii nagaa karaa gamtaa Afrikaatiin hoogganamu irratti hirmaachuuf fedhii qabaachuu mootummaan Itoophiyaa beeksise. Gorsaan dhimma nageenyaa muummicha ministeeraa Ambaasaadder Reedwaan Huseen guyyaa kaleessaa toora Tiwiitarii isaarratti akka beeksisetti marii karaa nagaa Afrikaa kibbaatti onkololeessa 24 bara 2022 ta'amu irratti akka hirmaatuuf Koomishinii Gamtaa Afrikaatiin itti himamuusaa eeruun mootummaan Bilxiginnaa maricha irratti qooda fudhachuuf qophaa'ummaa qabaachuusaa beeksiseera. Ambaasaadderichi marii nagaa buusuuf Afrikaa kibbaatti ta'amu irratti hirmaachuuf mootummaan Itoophiyaa qophii ta'uu irra deebiin mirkaneessina jedhullee marii nagaa gatii dhabsiisuu madditti himannaa dharaa qaamoleen tokko babal'isaa jiranitti gadduu ibseera. Mariin araaraa gamtaa Afrikaatiin kana dura Afrikaa kibbaatti ni gaggeeffama jedhamee ture sababa rakkoo loojistikii jedhuun gufachuu fi marichas olaantummaan ni gaggeessa jedhamee kan eegamaa ture. Pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaataa keessaa bahuun marichi osoo hin gaggeeffamin hafuunsaa ni yaadatama. Gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa waraana humnoota Tigraay waliin gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu fi kallattii kaabaatiin magaalota gurguddoo kan akka Shireefaa to'annoosaa jala galchaa jiraachuu fi magaalaa guddittii naannichaa Maqalee qabachuuf lolaa akka jirus tibbana miidiyaaleen mootummaa gabaasuu irratti argama. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen tinnisuuf taasifame kan onkololeessa 21/2022 isiniif dhiyeessa Annimoonaa Faayisaatiin. Sabboontonni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo woboo diinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Yaman magaalaa sanaa gumaacha woboof buusii miseensummaa doolaara Ameerikaa 1,000 walitti qabuun galii godhanii jiru. Utubaa ABO woboo jalatti kan ijaaraman gurmuun milkeessa Abbaa Gadaa walitti aansuudhaan marsaa 30f gargaarsa diinagdee ji'aan walitti qabuudhaan waraana isaanii woboo dhaabbataa kan turan ammas kan ji'a adoolessaa fi hagayya 2022 doolaara Ameerikaa 2,250 walitti qabuun galii taasisanii jiru jechuun gabaasa ajajaan olaanaa ABO woboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ame. Nutis galanni keessan bilisummaa ta'uttiin jenna. Horaa bulaa deebana injifannoon uummata Oromoof. Kam jirtu naguma? Nagaa galata Rabbii. Daandii Elemoon jedhama arraata biyyoolessa Oromiyaa irraan isinii bilbilaa jira. Isin jiraataa eessaati? Jiraataa ganda Liilluuti. Aanaa fi godinni keessan kami? Aanaan keenya Meexxaa Walqixxeetii godinni keenya Lixa Shaggari. Ayyee Oromtichaa godina Lixa Shaggar aanaa Meexxaa Walqixxee. Aanaa Meexxaa Walqixxee keessatti guyyaa kaleessaa rakkoon akka uumametu dubbatama. Rakkoon naannoo keessanitti uumame kun maali? Eenyutu rakkoo kana uume? Rakkoo kan uume waraana mootummaatitu uummata nagaati irratti diroonii bobbaasee uummata nagaa lafarraa bitee warra horii isaa eeggatu uummata bobba'ee jiru uummata baay'ee fite. Sababni rakkoon kun uumameef maalidha? Ka'umsi rakkoo kanaa maali? Maalirraa ka'ee murni bilisiginnaa diroonii fayyadame? Dirooniin kun immoo eenyuun rukute? Addatti hawaasa moo qaama loltootaatti kan inni rukute? Qaama loltootaati waliin agarre. Qaamni loltootaa ganama dhufanii ganda keenya keessa ba'anii magaala Goorotii fi magaala Meexxaa Walqixxee to'atanii turanii. Erga yaa'anii immoo gadhiisanii isaan keessaa ba'anii uummata nagaa warra horii eeggatuu fi barattoota karaarra deemu dirooniidhaan bakka tokkotti fite. Aleellaa naannoo sanatti jechuun aanaa Meexxaa Walqixxee magaalota tokko irratti kan geggeessee murna bilisiginnaa buqqise kun eenyu? Waraana bilisummaa Oromooti? Waraanni bilisummaa Oromoo buqqisee erga isaan ba'anii deemanii isaan hin agarreeyyuu uummatas isaan ittiin buune ba'anii deemanii uummata nagaatiif immoo barattoota mana barumsaatii deeman karaa irratti dirooniidhaan rukuttee dubartoonnis keessa noole jiru. Uummanni nagaa maanguddoon ulfillee kan keessa jirtu hin jirti. Mee aleellaa kanaan namoonni du'an yookaan madaan
jira qabeenyi manca'ees agami. Ammaaf kan mul'ate bakka tokkotti nama 14. Namoota ajjeefaman kana maqaanii beektaa? Maqaa adda baafachuu hin dandeenye guggubatee kuulluutti ciccitee uffanni isaanii gargar bade waan ta'eef mataa bichaa laallaallee bakka sanitti ergaa ishiin achirraa deemte laallee uummata isa laaluu dhaqellee itti deebitee diishkadhaaf immoo inni dhangalgala dhuftee uummata irratti dhokaastee uummata ammayyuu gara uummata 20 fuutee hidhaatti naqxe.